Gadda baay'ee laphee nama cabsuudha. Gammachuun gaddatti jijjiirama. Hedduu laphee nama cabse. Waan dubbannu waanuma dubbadhullee wallaalee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Viidiyoo suuraa kana argee jechuudha. Akkuma argaa jirtanii suuraa kana gadda eebbifamanii maatiin mucayyoon kun eebbifamtee maatiin ishee namni sadii dhaqee eebbisiisee yoo galuu deemu balaan tasaa mudatee balaan konkolaataa jechuudha. Balaan konkolaataatiin namoonni sadii lubbuun isaanii darbeera jechuudha. Maatii tokko keessaa jechuudha. Isaan sadeen maatii tokko kana daa'ima takkaa fi haadha intalaa akkasitti darbe jechuudha. Lubbuun isaanii hedduu nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Laphee nama cabsaa. Waaqayyoomti balaa tasaa rabbi isinirraa qabu waan isinirraa qabu waan itti amantanii rabbi isinirraa qabu dhugaa waaqayyoo. Ani maal namni gaafa gacciisee du'e bareeda dhabar. Akkuma argaa jirtan kun jara kana sadeen kan du'e daa'ima tana wajjin jechuudha. Akkuma suuraa isaanii argaa jirtan kana jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu balaa tasaatiin gammachuun isaanii gaddatti jijjiirame jechuudha. Waaqayyo waan akkanaallee nama halagu. Waaqayyo nagaan nu baasee nagaan nu galchuu. Dhugaa balaan konkolaataa kun biyya keenya keessatti baay'ee cimee jira jechuudha. Baay'ee cimee jira dhugaa dubbachuu fi waaqayyoomti nama haasessu malee jechuudha. Baay'ee tokko rifadhe dhugaa barreeffamannoo kan argee jechuudha. Hedduu takkan gadde jechuudha. Maali waggaa har'aati immoo lamaallee akkasumatti waggaa har'aa ta'ee lama har'aa ta'ee yaadadhu. Abbaa fi mucoon yuunivarsiitii eebbifamanii kolaaru jarri kun harammayyaadha eebbisiisanii osoo galuu deemanii Finfinnee keessatti kan isaan mudate. Barreen gaddaa sun immoo innillee eebbisiisee haati fi abbaan eebbisiisee mucayyoo isaa wajjin galuu osoo deemu makiinaan galabbatameen isaan lachuu lubbuun isaanii darbee innillee gaddi gammachuun gaddatti jijjiirame dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Waaqayyo balaa akkanaa isinirraa haa qabu. Waaqayyo kaa lubbuu isaanii mirga qulqullootaaf haa boqachiisu. Maatii fi firoottan isaaniitiif jajjabina haa kennu. Lubbuu isaaniitiif boqonnaa haa kennu. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu dhugaa lubbuun tuni edaa. Akkuma shunkurtii bakkuma argatti baadeemti ijoollee lubbuun namaa tuni edaa. Akkatti baanu baanne malee akkatti galluun baynu waaqayyo nu wajjin haa ta'u obboloota koo. Ilmi namaa jireenya addunyaa gabaabduu tanaaf yeroo gabaabduu tana keessatti wal jibba jechuudha. Maaliif addunyaa ergisaadha fi addunyaa gantee boru sa'aatii daqiiqaa sekondii kana keessatti gatanii deemaniif yeroo baay'ee wal jibbina jechuudha. Dhugaa hedduu takkan gadde akka wannaan kun na gaddisiise jechuudha. Maal akka ta'e beeku baluma konkolaataa kanaa namoota du'an hedduu takkan gadda jechuudha. Maaliif osoo waan bahaniif galman gahin odoo kan galma geessan osoo galanii ittiin boqatin lubbuun isaanii darba jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Waaqayyoon lubbuu isaanii boqonnaa haa kennu. Maatii isaaniitiif firoottan isaaniitiif jajjabina haa kennu. Dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Laphee nama cabsa kuni waan laphee nama cabsuudha. Biyya keenya keessatti akkuma beekamu yeroo baay'ee wanni konkolaataa kun hedduudha. Kan namoota baay'ee lubbuun isaanii galaafatan jechuudha. Maal akka ta'e illee beeku. Ani warri makiinaa ooftuun illee sirrii hin jiru. Warri makiinaa oofu caatii nyaataa. Caatiin immoo yoo dhabanii araadaa. Araanni qabataanan kalaas hin jiru jechuudha. Hin danda'u jechuudha. Keessattuu sababa kanaan namoonni keenya biyya keenya keessatti kan yeroo baay'ee makiinaan galabbatamu jechuudha. Akkaataatti ari'anii illee hin beekanii beektaa gaafa caatii san nyaatanii jedhanii akkaataatti ari'anii iyyuu hin beekan. Akkumatti ari'anii iyyuu hin beekan jechuudha. Innaa dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Waaqayyoon kaa boqonnaa isaaniif haa kennu. Maatii isaaniitiif immoo jajjabina haa kennu. Waan baay'ee laphee nama cabsuudha. Isaanis akkuma nama kaawwanii eebbifisnee mucayyoo teenya galla jedhanii osoo galuu deemanii lubbuun isaanii galaafatamte jechuudha. Waan baay'ee laphee nama cabsu. Osoo si ta'ee maal goota? Osoo hin ta'ee maal goota? Jettee hedduu kana buusuu qabda. Dhugaa waaqayyoo hedduu takkan gadde jechuudha. Dhugaa rabbii gammachuun isaanii gaddatti jijjiirra. Maali garuu barri kun maaliif akkas ta'e yeroo baay'ee waan akkanaa kun hin deebi'a. Birraa darbe tokkollee yaadadha. Mucaan tokko asalluma keenya jechuudha. Mucaan suni zargii diggisanii zargiinsaa guyyaa zargiisaa san boqate. Gammachuun isaa gaddatti jijjiirra. Sababa namaatiin hin danda'e. Sababa namaati gammachuun isaa gaddatti jijjiirame jechuudha. Zargii isaa osoo gaa'ela isaan gaateen guyyaa gaa'ela isaa san boqate jechuudha. Nama tolcheessa.
laphee nama cabsa dhugaa waaqayyo ta'ee jireenya addunyaa tana maali garuu takka ol takka gadi dhugaa waaqayyo kuma argaa hartan haadhaaf daa'ima tuni waaqayyoon marka qulqullootaas naa boqochiisu lubbuu keetiiniif boqonnaa kennu maatii fi firoottan keessaniif jajjabinaa kennu hedduu nama gaddisiisa laphee nama cabsaa waaqayyo immoo balaa akkanaa rabbi isinirraa qabu obboleewwan koo hunda keessanuu keessattuu kan biyya ormaa jirtanis biyya keessa jirtanis bakkuma jiraattan jiraadhaa lubbuun tun waaqayyo nu uume waaqayyo nu baasu wayye balaa akkanaatti hin bahurra jechuudha waaqayyoon balaa akkanaa balaa tasaa rabbi isinirraa qabu waaqayyo isinirraa haa qabu salootii oliif godhaa du'aa oliif godhaa ijoollee akkuma amantaa keessaniitiin dhugaa waaqayyo yaa rabbi kan nagaa nu baastee nagaa nu galchi yaa waaqayyo kan nagaa nu baastee nagaa nu galchi jedha nagaan baanii nagaan galuun hunduma caalaa dhugaa waaqayyo jechuudha na akkas isiniin jedha obboloota koo hedduu akkanatti nagaddisiisee jennaan viidiyoo hojjechuu dhaqe waaqayyoon immoo balaa tasaa isinirraa qabu isin jedha dhugaa hin beeku addunyaan kunis garam akka deemaa jiru laphee nama cabsa dhugaa waaqayyo